Waaqni guddaa waaq jiraataan sinaa eebbisu gocha keessan inni qofaan adeebisu harmoolee abbootii keenya maanguddoon saba keenya dhaloota irraaf waan gootan oolmaa himamoo hedduu dhaabdanii. Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube keenya Focus Haramaya University nagaaf araarri waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'a kanas qophii barreessaaf barreeffamaatiin sagantaa isin barsiisu tokko qabannee deebinee jirra. Marree haga dhuma sagantaa kanatti nu faana turtii gaarii qabaadhaan affeerra keenya jaalalaati. Waaqni guddaa waaq jiraataan sinaa eebbisu gocha keessan inni qofaan adeebisu harmoolee abbootii keenya maanguddoon saba keenya dhaloota irraaf waan gootan oolmaa himamoo hedduu dhaabdanii. Apologetiksiin dameewwan teoloojii yookaan ogwaaqummaa jiran keessaa tokko yoo ta'u hundeen dhufaatii isaas jecha afaan Giriikii kan apologiyaa jedhu. Hiikni isaas deebii laachuu yookaanis mana seeraa keessatti waan irratti himatamaniif deebii deebisuu jechuutti kan hiikamudha. Kiristaanota baay'eetti jechi kun jecha afaan Ingilizii apologii kan hiikaan isaa dhiifama gaafachuu yookaanis badii ofitti gaabbuu jedhu waliin hidhata kan qabu itti fakkaachuun apologetiksiin dogoggoraan hubatama. Haa ta'u malee apologetiksiin jecha afaan Ingilizii kana waliin hidhata homaa hin qabu. Falaasfaan Sooqraaxis yeroo dargaggoota mancaasuuf waaqolii bara sanaatti amanuu dhiisuu isaaf himatame deebii inni deebisee kitaaba barataan isaa Pilaatoon apologii jechuun katabeef keessatti barreeffamuun itti fayyadamni jecha kanaa beekamtii akka argatee seenaan ni addeessa. Apologetiksiin kiristaanaa kun gaaffilee fi qeeqa amantaa kiristaanaa irratti ka'aniif deebii deebisa. Namni deebii kana laatu immoo apologetistii jedhamuun beekama. Qeeqaaf maqaballeessiin dhugaa of keessaa hin qabne kiristaanummaa irratti jalqabee darbatamaa tureera. Akka fakkeenyaatti mootonni Roomaa duraanii kiristaanonni waaqayyotti kan hin amanne ta'uu isaanii odeessaa turan. Kunis kiristaanummaan akka amantaalee kan biroo bara sana Roomaa turanii bifa fakkeenya waaqayyoolii tolfamoo kan hin qabne akkasumas sababa ari'annaa tureef galma waaqeffannaa waan hin qabneef mootota Roomaatti kiristaanummaan bitaachummaa fiduun jecha kiristaanonni waaqayyotti hin amanan jedhu dhalcheera. Jaarraa tokkoffaa irraa eegalee abboonni wangeelaa dhugaa wangeelaa kanaaf falmaa wangeela nu biraan qaqqabsiisaniiru. Apologetistoonni jaarraa lammaffaa keessa turan kanneen akka Aristaayidis, Justin Martyr, Theophilus, Tertullian akka fakkeenyaatti kanneen maqaan isaanii kaafamu keessaa isaan muraasa. Jaarraa arfaffaaf shanaffaa keessatti hojiiwwan apologetiksii guddaa kan hojjetaan wangeelaa Oogistan maqaa kiristaanota hedduu biratti beekamudha. Guyyaa irraa kanas kitaaboleen apologetiksii kiristaanaa hedduun toora intarneetii irratti ni argamu. Apologetiksii evangelizimii yookaan dhugaa ba'umsarraa kan adda taasisu evangelizimiin yeroo dhugaa wangeelaa namoota hin fayyinatti labsuu irratti xiyyeeffatu. Apologetiksiin immoo namoota amanticha irratti gaaffiif qeeqa kaasaniif deebii laachuu hojii isaa idilee taasifatee hojjeta. Deebii kana laachuuf akka isa dandeessisuuf immoo apologetiksiin beekumsaaf hubannaa macaafa qulqulluu dabalatee beekumsa amantaalee biroo, falaasama, saayinsii, seenaa, loojikii fi kanneen kana fakkaatan mara ofii isaatti dabalee hojii bal'ina wangeelaa kanaaf hojjeta. Lafee dugdaa apologetiksii kiristaanaa jedhamuun kan beekamu kutaa macaafa qulqulluu keessaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti kan barreeffamedha. Innis akkas jedha: waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Egaa apologetiksiin kiristaanaa barsiisa haaraa osoo hin taane ergaa sagalee waaqayyoo kanaaf abboomamuuf qofa kan dhaabbatedha.
kutaa macaafa qulqulluu olitti kaasne kan ergamaan Phexros nama bartoota gooftaa keessaa isa tokko ta'een katabame kan adda taasisu ergamaan kun ergaa Waaqayyo harkaa fudhate kana barreessuu irra darbee nama ofii isaatiif kakuu haaraa keessatti deebii laachuun bartoota keessaa hangafa ta'ee darbe ta'uu isaati. Kunis hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti hafuurri qulqulluun guyyaa 50ffaa kan Pheenxeqoostee jedhamee waamamu irratti akkuma abdachiifame yeroo bartoota dabalatee namoonni biroon baay'een kadhataaf walgaan sanatti bifa abiddaa fakkaatuun isaan irra qubate. Jarris afaan garaagaraa dubbatan. Yeroo kana Yerusaalem keessatti Yihuudoonni biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufan sun jarreen kun machaan jechuun isaanitti gaa'isan. Yeroo kana Phexros fuulleetti ba'ee namoota dubbii sobaa sana dubbatan sanaan falmuuf ol ka'e. Namoota kumaan lakkaaman sana dura dhaabbatees jarreen kun machaanii isinittiin hin fakkaatin amma ganama yeroonis sa'aatii 3ffaadha jedhee afaan isaa saaqate. Itti fufees kan isaan argaa jiran kun isa karaa raajicha Yoo'eel dubbatame ta'uu isaa jarreen sanaaf ibsuun namoota sana gara dhugaatti deebise malee ilaalcha dogoggoraa sana callisee hin ilaalle. Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontositti erge keessatti yeroo dubbatu waanuma ogummaa Waaqayyoo gufachiisuudhaaf dura dhaabbatu hundumaa diignee yaada namoota Kiristoosiif abboomsisuudhaaf ni boocina. Qorontos 2ffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 5. Phaawulos waltajjiiwwan hedduu irratti luboota amantaa Yihuudotaa fi bulchitoota biyyoota baay'ee duratti waa'ee gooftummaa Yesuus macaafa qulqulluu fayyadamuu falmeera. Sababootni apolojetiksii kiristaanaa amantoota baay'ee biratti fudhatamummaa dhabsiisan keessaa inni jalqabaa hiikaa waliin falmiin qabu gaariitti hubachuu dhiisuudha. Baay'ee namoota biratti falmiin lolaaf jibba waliin kan wal qabatu ta'ee waan argamuuf apolojetiksiin hojii jaalalaa fakkaatee hin mul'atu. Falmii jechuun garuu qaamonni lamaa fi isaa ol ta'an yaadota garaagaraa qaban irratti yaada isaanii walii isaanii hubachiisuun gara yaada tokkootti wal fiduuf kan godhamudha. Falmiin garuu yeroo tokko sababa walitti bu'insa fiduuf gaarii miti jechuun dogoggora. Ergama guddichaa nutti kenname yeroo namoota birootti dhugaa baanu yaada isaanii mo'atanii geddaruuf akkuma ta'e apolojetiksiin immoo namoota ifa Kiristoositti dhufuu dhiisuuf sababa tarreessan waliin dubbachuun dogoggora sababa isaanii keessa jiru isaan hubachiisuudha. Egaa wangeelota arfan jireenya Yesuus dubbatan irraa eegalee hojii ergamoota bartoonniif ergamoonni kakuu haaraa keessatti dubbatanii fi ergaawwan iddoo garaagaraatti barreeffaman hundi waliin falmii jaalalaa taasisuun wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isuun akka danda'amu nu hubachiisu. Sababoota apolojetiksii kiristaanaa amantoota baay'ee biratti fudhatamummaa dhabsiisan keessaa sababni inni lammaffaa wangeelaaf yookaanis Waaqayyoof falmuun hin barbaachisu kan jedhu deebii kiristaanonni hedduun apolojetiksii kuffisuuf fayyadaman keessaa isa tokko. Gama tokkoon dubbiin kun dhugaadha. Waaqayyoo itti amannes itti amanuu baannes sanuma. Inni ofii isaatii dhugaa jiru mul'isuuf waan isa ittisu hin qabu. Gama biraatiin garuu nuti afaan Waaqayyoo akkasumas luboota kakuu haaraa erga taane itti gaafatamummaan dhugaa wangeelaa hubachiisu kun garuu amantootatti akka kennamee jiru mul'isuuf ragaa gaadha. Darbees kan nuti wangeelaaf dhaabbannu namoota beekumsa sobaatiin daandii du'aarra jiran oolchuuf waan ta'eef wangeelaaf falmuun nurraa eegama. Phaawulos gara warra Filiphiyositti yeroo barreessu waa'ee hunduma keessanii yeroon yaadummoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha kan jedhudha. Barbaachisummaa apolojetiksiin wal qabatee apolojetiksiin ragaalee qabatamoo amantaan kiristaanaa irratti bu'uureffame ni dhiyeessa. Qorontos jalqabaa boqonnaa 15 irratti du'aa ka'uu Yesuus irratti ergaan Phaawulos barreesse tokko ragaaleen argannoo gama arkeoloojii fi saayinsiin argaman qaama hojii kanaati. Apolojetiksiin barsiisota fayyisuu wangeelaatti gufuu ta'an ni saaxila. Barsiisota akkasii irratti barumsa ni laata. Akkasumas gaaffilee kiristaanummaa irratti ka'aniif deebii ni deebisa. C.S. Lewis akka jedhutti apolojetiksiin qofaa isaatiin namoota gara amantiitti fiduu baatus garuu laphee namoota sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf ni qopheessa. Apolojetistoonni bara keenyaa kan wangeelaaf dhaabbachuun beekaman kanneen akka John Lennox, Timothy Keller, William Lincoln Kireg, David Wood Kireg
kuukilii fi kanneen kana fakkaatan gama barreeffamaanii fi waltajjii falmii gurguddoo irratti namoota hojii boonsaa hojjetan keessaa isaan muraasadha. Namoonni kunneen yuunivarsiitii garaagaraa irra adeemuun dargaggoota irratti kan hojjetan yoo ta'u, warreen kaan tamsaasa raadiyoo akkasumas kanneen kaan yuutuubii irraan hojii kana irratti wal'aansoo gaarii kana irratti bobbahanii jiru. Walumaa galatti itti gaafatamummaa apoloojetistiin tokko hojii wangeelaa tumsuu keessatti qabu yoo ibsinu, beekumsaaf ogummaa ofiisaatiitti hirkachuu irraa of eeggachuun gargaarsa hafuura qulqulluuf dursa laachuu qaba. Dabalees immoo dhugaa wangeelaa kana jaalalaaf kabajaan dubbachuun isarraa ni eegama. Egaan hordoftoota YouTube keenya Focus Haramaya University odeeffannoo nuti guyyaa har'aa kana jecha afaan Ingilizii Christian Apologetics jedhuu fi gahee inni kiristaanummaa keessatti qabu irratti isin biraan gahaa turre kan hanga ammaa dhaggeeffattan kana fakkaata. Qophicha kan qopheesseef Gulaalee Fayyeraa Tamasgeen ture. Qophicha isin biraan ga'uun immoo Galataa Olumaati. Yeroo biraa sagantaa wal fakkaatuun hanga deebinee wal arginutti ayyaanniif araarri Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isin wajjin haa turu. Kadungo iftani kalati undan arrakenya fedutatani lubon kan jirta kan injirrele lafen keessa galatoma gariftani buabensu notimo bakabuna gabare kenya charaqna lafatin badu amainiso ijagodaka sanyin fichasta lafat